ture. TPLFtu ulaa kana gara adda waraanaatti jijjiire. Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaa Dr. Gideon Timootewos booddeetti deebina. Mootummaan naannoo Oromiyaa mata duree gaachana sirnaa jedhuun Oromiyaa keessatti leenjii kennaa jira. Maalummaan leenjii kanaa maali? Qaxxeenii keessaa alaa jiraachuu danda'a. Dhimma kanaaf dursee beekee of qopheessuu danda'uutu isarra jiraataadha. Kaayyoon isaa inni guddaani. Oromiyaa keessatti namoonni miliyoona 2 ol deeggarsa midhaan nyaataa barbaadu jedhamuuf odeessaalee kaanis qabanneerraa aan beekaa toomaati. Miidiyaan biyyaalessaa Itoophiyaa ETV'n dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa USAID biskuutii wanta sammuu namaa hadoochu yookiin humna dabalataa namaaf kennu keessa cuuphame loltoota TPLF'if dhiyeessaa jira jechuun gabaasni hojjete dogoggora ta'uu ministeera deetaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Reedwaan Huseen ibsan. Miidiyichi biskuutii annisa namaaf kennu USAID Tigraay keessatti haadholii fi daa'immaniif dhiyeessu loltoota TPLF harkatti argamu hordofeeti ka gabaasicha hojjete. Firaa'ol Balaay gabaasa dabalataa qabdi. Hoogganaan loltoota TPLF naannoo kibba Gondaritti raayyaa ittisa Itoophiyaadhaaf harka kenne Leetanaal Koroneel Gabrahiyoot Gabra'aalaaf biskuutii hashiishiidhaan makame qabatee argamee jedha gabaasichi. Akkasumas TPLF loltoota isaaf biskuutii sammuu namaa hadoochu akka kennuus waan mirkaneessudha jedha. Komishinariin Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Obbo Mitikkuu Kaasaa biskuutiin humna kennu kan harka loltuu kanaarratti argame gargaarsi uummata Tigraayiif qaqqabuu malu loltoota TPLF waraanarra jiraniif kaayyoo isaa malee oolaa jiraachuu gabaasuma kanarratti himaniiru. Kana duras gareen TPLF akkasuma qoricha sammuu namaa hadoochuu yeroo daddabarsu jalaa qabamaa ture jedha. Gabaasni EBC kun haa ta'u malee ministeera deetaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Reedwaan Huseen ergaa barreeffamaa guyyaa har'aa Tiwiitarii isaanii irratti katabaniin gabaasni EBC'n USAID'n qoricha sammuu namaa hadoochuu biskuutiidhaan makee loltoota TPLF'dhaaf kenna jedhu sirrii miti jedhan. Haa ta'u malee dhimmi loltoonni TPLF yeroo garaagaraa qoricha sammuu namaa hadoochuu yookiin anniisaa kennu waliin argamuun waan mirkana qabudha jechuunis ibsan. Dabaluunis gaaffin inni guddaan nyaatni yookiin biskuutiin kun akkamiin harka loltootaa irratti argamee kan jedhudha jedhan. EBC'n guyyaa har'aa gabaasa isa qoricha sammuu namaa hadoochaa jedhu fuula miidiyaa hawaasummaa isaarraa haquun nyaata anniisaa namaa kennu kan jedhuun bakka buuseera. Dhimma kana USAID irraa qulqulleessuuf yaaliin BBC'n taasise hin milkaa'in hafeera. Gabaasa taanuun naannoo Oromiyaa godinaalee akka Arsii Lixaa, Gujii fi kanneen birootti namoonni miliyoona 2 ol ta'an deeggarsa midhaan nyaataa akka barbaadan komishiniin hooggansa sodaa balaa Oromiyaa ibseera. Namoonni kunneen sababoota garaagaraatiin kanneen hanqinni midhaan nyaataa isaan mudatedha jedha komishinichi. Maatii olaanaa hoogganaa tanaa komishinicha obbo Garramuu Oliiqaa dubbiseera. Akka naannoo Oromiyaattis ji'oota jahaan amma keessa jiru kana yeroo darbe qorannoo sooftiweeriidhaanis akkasumas immoo qaamaan argamuudhaan mirkaneeffachuun namoonni miliyoona 2 ol gargaarsa akka isaan barbaadan adda bahee isaan kun gargaaramaa jiru jechuudha. Yeroo baay'ee rakkoo adda addaa fakkeenyaaf sigiga lafaatiin otoo yaadamiin kan qaqqabu rakkoo nageenyaatiin namoonni gargaarsa barbaadan immoo adda bahee isaan kun fakkeenyaaf amma godina Gujii gara ummata 1,175 ta'an isaan adda bahanii gargaarsi akka gaafatamuu fi ta'ee gargaarsi sun qaqqabee akkasitti deeggaramaa jira. Kanneen biroo garuu gargaarsa jala kan jiran irraa ala rakkoo nageenyaatiinis akkasumas uumamaanis kan dhufan immoo guyyaa guyyaatti hordofuudhaan gargaarsi iddootti barbaachisu hundaa akka qaqqabu ta'a jechuudha. Wanti guddaan maa'in akka Oromiyaatti nuti itti fayyadamaa jiru waan lamatu jira. Tokko uummanni uummataaf kan jedhu isa sanaaf fandii of eeggannoo dabalataan achitti hundaa'ee aanaa irratti godina irratti yeroo rakkoon hin jirre namni walitti qabe rakkoon akka seennaa dhufu immoo mana maree dhumachi jiruun murteessee dafee kenna. Uummanni illee immoo wal qaqqabuu fi rakkoo keessaa wal baasuuf wal deeggaruudhaan irratti hojjeta waan ta'eef haala kanaan gargaaramnaa. Kana hundarra darbe immoo dhaabbileen miti mootummaallee darbee immoo iddoo qaawwi jiru immoo isaan akka cufan isiniin akka deeggaran gochuu keessatti haala adda addaatiin uummanni kun akka rakkoof hin saaxilamne karaa guutuu ta'een itti hojjechaa jirra jechuudha. Tole.
hanqina midhaan nyaataati namoota kana kan mudate tarii hanqinni midhaan nyaataa fi beelli immoo garaagarummaa qaba. Sadarkaa beelaa irratti naannoo Oromiyaa irra jira. Qorannoon nuti qorannee irratti hojjechaa jirrus ammas dabalataan ji'a jaha fuulduraaf illee qoratamee dhiyaatee jira. Beela otoo hin taane hanqina nyaataati. Oomisha ittaanutti hanga qaqqabutti rakkachuu danda'a. Gollisaa qullaadha. Kanaaf dafnee akka qaqqabnu rakkoon nyaataa mudachuu danda'a. Kallattii jedhuun irratti hojjetama malee rakkoon beelaa akka naannoo Oromiyaatti hanga yoonaa nu mudanne. raadiyoo BBC Afaan Oromootii kan dhaggeeffataa jirtan gidduutti oduu gaggabaabuun isinitti hima. Ameerikaan sarbama mirgoota namoomaa jajjaboo loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti raawwataniin walqabate ajajaa waraanaa waliigalaa Eertiraa Jeneraal Filiippoos Walda Yohaannis irra qoqqobbii keesse. Bu'uura qoqqobbii kanaan qabeenyi Jeneraal Filiippoos Walda Yohaannis Ameerikaa keessaa qaban akka hin sochoone ugguramee jira. Eertiraan Ameerikaan seera idil-addunyaa cabsuun birmadummaa biyyootaa dhiibaa jirti jechuun manni maree nageenyaa UN tarkaanfii akka fudhatu gaafatteetti. Guyyaa har'aa Finfinnee Imbasii Saawudii fuula duratti hiriirri nagaa sarbamni mirgoota namoomaa lammiilee Itoophiyaa Saawudii jiraatan irratti gahu akka dhaabbatu gaafatu gaggeeffameera. Lammiileen Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman kan waraqaa seera qabeessummaa hin qabne manneen hidhaa Saawudii keessatti rakkachaa jiran gara biyyaa deebifamaa jiru. Haa ta'u malee kanneen achitti hafan ammallee rakkoo jajjabduu keessa jiraachuu namoonni hiriira bahan gaafataniiru. Itoophiyaan shaampiyoona atileetiksii addunyaa ganna 20 gadi as Naayiroobiitti dorgomamaa tureen meedaaliyaa 12 addunyaarraa sadarkaa 4ffaan xumurte. Dorgommii roobii eegalee dilbata kaleessaa xumurameen gareen atileetiksii Itoophiyaa meedaaliyaa warqii 3, meetii 7 fi naasa 2 argate. Qopheessituun dorgommichaa Keeniyaan warqii 8, meetii 1 fi naasa 7 walumaa galatti meedaaliyaa 16 tokkoffaan xumurteetti. Oduuleen gaggabaaboon sanuma kana. Oduu gaggabaaboo irraa yoo as deebinu naannoo Tigraayitti namoota rakkoo keessa jiran gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuun kan rakkisaa ta'eef sababa TPLF dhukaasa dhaabuu didee itti fufeefi jedhan abbaan alangaa waliigalaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos sagantaa BBC Hard Talk irratti kan dhiyaatan aanga'aan kun himannaa aanga'oonni TPLF mootummaan tajaajilawwan elektiriikii, telekoomii fi baankii dabalatee kanneen biroo ugguruun uummata Tigraay dararaa jira jechuun dhiyeessaniif deebii kennaniiru. When we declared the humanitarian unilateral ceasefire, wayita labsii dhukaasa dhaabuu gamtokkee labsinee turre gamaafaariin ulaa gargaarsa namoomaa banaa gooneet ture. Garee shororkeessaa TPLFtu waraana babal'isee ulaa kana gara adda waraanaatti jijjiire. Waa'ee elektiriikii fi tajaajilawwan bu'uuraa biroo kan ilaallatuun dhaabbileen tajaajilawwan kana kennan wayita sararawwan lola keessatti barbadaa'an suphuuf yaalanitti hojjettoonni isaanii hedduun Tigraay keessatti jala ajjeefamaniiru. Dhaabbileen kunneen mataan isaanii haleellaaf saaxilamanii jiru. Kanaaf haala amma jiruun osoo gareen shororkeessaa kun haleellaa raawwachaa jiru dhaabbileen kunniin ogeeyyii fi hojjettoota isaanii gara Tigraay erguuf ni rakkatu. Osoo silaa TPLF dhukaasa dhaabuu gamtokkee mootummaan labse simateera ta'e haalli kanarraa adda ta'e ni jiraata ture. at different circumstances. Gabaasa Amnesty International dhiyeenya baasee kan miidhaa saalqunnamtii loltoonni Itoophiyaa dubartoota Tigraay irratti raawwatan saaxile dabalate gabaasaalee sarbama mirgoota namoomaa mootummaan Itoophiyaa sirnaan ilaalaa akka jedhan Dr. Geediyoon loltoonni badiin irratti argamee itti murtaa'ee jiraachuu himu. We take all such allegations, all such reports seriously. Himannaawwanii fi gabaasawwan akkasii sirnaan ilaalla. Qorannoo ni raawwanna. Itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf kutannoo qabna. Mootummaan Itoophiyaas sarbama mirgaa akka kanaa cal jedhee hin ilaalu. Akka amma dura ifa gochuuf yaallee qorannoowwan hedduu gooneerra. Qorannoowwan dabalataa karaa seera waraanaa fi seera siiviiliin qoratamaa jiranis jiru. Namni badiin irratti argame wayita argamu itti gaafatamummaan akka jiraatu tarkaanfii fudhanna. Loltoonni keenya badiin irratti argamee jiru. Hedduun isaanii mana murtii waraanaatti itti murtaa'ee jira. Dhugaadha. Gabaasawwan tokko tokko kan miira namaa akka kakaasutti qophaa'an jiru. Gariin guduunfaa baay'ee arbeeffamee fi hin mirkanaa'in irra gahaniiru. Garuu ammoo nuti namoota miidhamaniif xiyyeeffannaa kennina. Loltoonni keenya 30 ol hidhaa umurii guutuu dabalatee adabamanii jiru. Kanaaf gochi keenyayyuu ofii isaatiin ni dubbata. Our action speaks for itself. Mootummaan dhalattoota Tigraay sabaan adda baasuun hidhaa fi dararaa jiraa himannaan jedhu haala qabatamaa jiru hubachuu dhabuurraa kan madde ta'us Dr. Geediyoon Ximootiyoos ni dubbatu. The TPLF has legitimately been designated as a terrorist. TPLF haala seera qabeessa ta'een paarlaamaa keenyaan shororkeessaa jedhamee jira. Namni kamuu kan qaama kana deeggaru, meeshaa dhiyeessuu fi maallaqaan deeggaru
itti gaafatamuu qaba. TPLF dhaabbata saba bu'uura godhachuun hundaa'e waan ta'eef deeggartoonni isaa, qondaaltonni isaa yookaan kanneen maallaqaan deeggaran irra hedduun hunda isaanii osoo hin taane hedduun isaanii saba tokkorraati. Kanaaf namoonni alaa tokko tokko kana hubachuu dhiisuu malu. Yaaddoon isaan qaban naaf gala. Garuu haala rakkisaa nuti keessatti sochoonu hubachuu qabu. xumura irratti leenjiin mata duree gaachana sirnaa jedhuun mootummaan naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti jiraattotaaf tibbana kennaa jiru miidiyaalee hawaasaa irratti ijoo dubbii ta'eera. Leenjiin kun hawaasni dammaqee nageenya naannoo isaa akka eeguu fi naannoo isaa irra darbee sirna ofiin ijaarrate akka tikfatuuf kennamaa jira jedha mootummaan. Barbaachisummaa leenjii kanaa fi akkaataa leenjichi kennamaa jiru irratti gaaffilee kaan muraasa dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'an obbo Geetaachoo Baalchaaf dhiyeesseen ture. Gaachana sirnaa jechuun waan hiika biraa waan barbaadu miti. Kan fuulleedha. Sirni uummatni ofii isaatiin ijaarrate hirmaannaa uummataatiin fi abbummaa uummatichaatiin eegamuutu isarra jiraata. Kanaaf immoo uummatni biyya kana keessatti qoodi inni qabaachuun isarra jiraatu qooda qaama aangoo qabatu mootummaa ta'u uumuu duwwaatu hin taane mootummaas ta'e ofii isaatis of eeggachuu danda'u qaba. Kanaaf of eeggachuudhaaf immoo yoo xiqqaate beekumsa maal jechuudha of eeguu jechuun maal jechuudha akkamitti nageenya ofii eeggatu nageenya dhuunfaa isaa eeggachuu irra darbee immoo nageenya mandarasaa akkamitti eeggata nageenya mandarasaa eeggachuutiin akkamitti nageenya biyyaa fi naannoo isaa mirkaneessuu danda'a kan jedhu irratti hubannoo akka inni qabaatu gochuudha. Kanaaf namoota murtaa'an ga'umsa qaban ganda keessatti eegumsa kanaaf qooda fudhachuu danda'an humna milishaa gandaa deeggaranii humna hidhataa naannoo sana jiru deeggaranii isaanii wajjin ta'anii nageenya naannoo isaanii eeggachuu danda'an ijaaruudha fi kan kaayyeeffate isaan leenjisuudha ergami isaanii guddaan. Wanni yaaddoo ta'e jira wanni amma dura leenjiin kun amma dura mul'anne haaraadha. Ammatti ka barbaachisee fi wanti yaaddoon jira jechuudha mootummaa yaaddoo qaba. Wanti yaaddoo ta'us hin jiru, wanti yaaddoo ta'es hin jiru. Of eeguun murteessaadha. Kallattii garaagaraatiin qaaxxeenii keessaa alaa jiraachuu danda'a. Dhimma kanaaf dursee beekee of qopheessuu danda'uutu isarra jiraataadha. Kaayyoon isaa inni guddaani. Biyyoonni tokko lammiin hundi isaanii guutummaan loltummaa akka leenjifamu biyyoonni dirqisiisan hin jiru. Kan keenya sadarkaa sanarra kan ga'e illee jedhamuudha baatee uummatni naannoo isaa eeggachuudhaaf eenyurraallee ajaja barbaaduun isarra hin jiraatu. Hunduu milishaa gandasaa ta'uu qaba. Hunduu milishaa qe'eesaa ta'uu qaba. Hunduu naannoo isaa eeggachuu danda'utu isarra jiraata. Qabatamaatti haala naannoo keenyaas akka biyyaattis yoo fudhatte gareen tokko lafumaa ka'ee walitti qabamee saamichaan uummata burjaajessuutti yeroo inni itti galu mul'ata. Uummanni kun utuu gurmaa'insa akkasii qabaatee ijaaramsa akkasii qabaatee jedheeti naannoo isaa eeguudhaaf ofii isheetii eeguudhaaf qoodi inni qabaatu guddaadha. Kanaaf of eeggachuu danda'utu isarra jiraata. Kaayyoo jedhuun kan inni qabu. Asirratti obbo Geetaachoo amma hojii kana amma dura hojjetaa kan ture qaama nageenyaati poolisii fi qaama nageenyaa bira amma qaamni nageenyaa hojii kana hojjechuu hin danda'u maaliif hojii kana gara uummataatti gadi buusuu barbaachisa? Isaanuma hojjechaa jira ammas humna isaanii dabalatanii hojjechaa jiru malee humna sana bakka bu'a miti. Naannoo isaanii eeggachuu akka isaan danda'aniif humna dabalataa ijaaruudha. Hirmaannaa uummataa guutuu karaa mirkaneessuu danda'uun nageenya keenya eeggachuu qabnaa humna keenya guutuun misoomatti galuuf. Kanaaf leenjanii hubannoo qabaachuun dirqama waan ta'uuf jechuudha. Kabira akka leenjiin kun itti kennamu